Oduu gaddaa godina Booranaatti milishoonni mootummaa namoota nagaa irratti dhukaasa banuudhaan dargaggeessa tokko ajjeesaniiru. Namoota nagaa lama ammoo miidhaa cimaan irra ga'uun ibsameera. Ofii milishoonni kunniin haala kamiin namoota nagaa kana miidhan bal'ina isaa qindeeffanneerra isin biraan geenya. Seexanni halkan guyyaa Itoophiyaanota bakka isaan jiranitti adamsuudhaan ajjeesuuf dhamaa oola. Garuu Waaqayyo oolchaa fi of galchaadha. Konkolaataa ambaasaaddarri Itoophiyaa keessa jiru irratti boombiin hidhame miidhaa geessiseera. Ambaasaaddara keenya dabalatee dippiloomaatonni biyya 12 garuu Waaqayyo du'a jalaa isaan oolcheera. Ambaasaaddarri Itoophiyaa gocha shororkeessummaa irratti yaalame kun kan biyya kamiiti? Gocha shororkeessummaa kanammoo kan raawwate qaama kamidha? Kanallee bal'ina isin biraan geenya. Somaaliyaatti abiddi qabate. Hiriirri mormii guutummaa biyyattiitti adeemsifamee karaan cufameera. Waraanni Gibxii biyya keenya hin seenu, waraanni Itoophiyaas nu keessaa hin ba'u jechuudhaan uummanni Somaaliyaa hiriira ba'eera. Diinni Itoophiyaa Gibxiin ammoo karaa Eertiriyaa, Somaaliyaa fi Jibuutii Itoophiyaa marsuun ishee ni yaadatama. Amma immoo karaa biraatiin ammas Itoophiyaa marsuu ishee itti fufteetti. Biyyi ollaa keenya Itoophiyaan abbaa olmaa taateef tokkos nu gurgurteetti. Biyyattiin eenyudha? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessattinuu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Godina Booranaatti milishoonni mootummaa namoota nagaa irratti dhukaasa banuudhaan dargaggeessa tokko ajjeesuun isaanii dhaga'ame. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa aanaa Miyootti kamisa fulbaana 19 2024 galgala dhukaasa humnoonni nageenyaa konkolaachistoota motoraa irratti bananiin lubbuu dargaggoo tokko dabarsaniiru. Taateen kun kamisa galgala naannoo sa'aatii 3:00 irratti aanaa Miyoo ganda bokkuu Lubomaa keessatti kan mudate yoo ta'u, dhukaasa milishoonni mootummaa bananiin namoota biroo 2 madaa'us jiraattonni Addis Standarditti himaniiru. Jiraataan godinaa maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokkos Addis Standarditti akka himetti fulbaana 19 galgala dhukaasa namoota motoraa konkolaachisaa turan lakkoofsaan 4 ta'an irratti banameen konkolaachisaan Qaallichaa Galgaloo jedhamu ajjeefameera. Dhukaasa kana kan banee miseensota milishaa ta'uun kan eerame yommuu ta'u, dargaggoon lubbuun isaa darbee dabalataan konkolaachiftonni 2 biroo madaa'uun fi inni tokko miliquun ibsameera. Miseensonni milishaa kunniin dhukaasa kana kan banan sababa konkolaachiftonni kunniin kaffaltii kottee jedhamu qarshii 50 milishaan gaafate kaffaluu didaniif ta'uu jiraataan kun ibseera. Jiraataan ganda kana kan biraanis taateen kun mudachuu Addis Standarditti mirkaneessuudhaan taatee kana hordofee jiraattonni magaalaa Hiddii lolaa dheekamsaan jimaata hiriira nagaa ba'uu himeera. Haa ta'u malee humnoonni nageenyaa magaalichaa uummata hiriira nagaa ba'e irratti reebicha raawwachuun namoonni 6 miidhamuunis ibsameera. Uummanni gocha kana mormuu guyyaa jimaataa hiriira ba'ee ture irratti poolisii fi milishaan uleedhaan reebicha raawwatanis jedhameera. Namoonni 6 ulee garmalee kanaan miidhamaniirus kan jedhame yoo ta'u, namoonni haala kanaan miidhaman kunniin buufata fayyaatti wallaanamaa jiraachuus jiraataan kun ibseera. Bulchaan aanaa Miyoo obbo Aschaaloo Yohaannisii fi hoogganaan biiroo nageenyaa fi milishaanichaa Areeroo Waaqoo yaada akka laatan Addis Standard irratti gaaffii dhiyaateef eeyyamamoo hin ta'in hafaniiru. Godina Booranaa aanaa Miyootti taateen akkanaa yeroo mudatu kun kan jalqabaa miti. Jalqaba bitootessa bara 2024 dargaggoon ganna 24 Qallaa Boonayyaa jedhamu qaamolee nageenyaa mootummaatiin haala sukkanneessaa ta'een reebamee ajjeefamuu hordofe jiraattota aanichaa biratti dheekamsaa kaasees ture. Miseensi maatii kanaa yeroo Addis Standard dubbise
duraan dhukaasanii dhaabsisan lammeessoo ammoo mukaan rukutanii lafatti kuffisanii tuman mataa isaas buruqsan harki mirgaa isaallee ciqilee olitti cabsan kan mirgaallee rukutameeras jedhan bu'aan qorannoo reenfa irratti taasifames dargaggoon kun reebichaan ajjeefamuu mirkaneesseera mootummaa naannichaa gama isaatiin milishoota ajjeechaa raawwachuudhaan shakkaman ja'a to'annaa jala oolchuu ibsuun isaanii yaadatama Addis Standardiitu gabaase. Odeessa keenyattaa nuti yeroo darbinu Paakistanitti ambaasaadara Itoophiyaa irratti gochii shororkeessummaa raawwatame haleellaa ambaasaadara Itoophiyaa fi dippiloomaatota irra ga'e kanaanis lubbuun namaa darbeera. Paakistanitti haleellaan boombii konkolaataa jila dippiloomaatota kan ambaasaaddarri Itoophiyaa keessa jiru irratti xiyyeeffachuun raawwatee lubbuu poolisii tokko galaafateera. Haleellaan kun dippiloomaatonni biyyoota adda addaa Paakistan bakka turizimii beekamtu Iswaat Vaalii jedhamtu daawwachuuf yeroo jiran dilbata kaleessaa qaqqabe. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haleellaa qaqqabe balaaleffachuun maatii miidhamtootaaf jajjabina hawweera. Itoophiyaan haleellaa ambaasaadara Itoophiyaa dabalatee jiila ambaasaadaroota alaa irratti Paakistan Paaktunkuwaa keessatti raawwate ni balaaleffattis jedheera. Poolisiin dippiloomaatota dabalee deemaa ture boombii daandii gubbaa awwaalameefiin rukutamee poolisiin tokko du'uu Reuters gabaaseera. Poolisoonni biroo sadis madaaniiru. Dippiloomaatonni kunneen sulula Iswaat jedhamu daawwachuuf imalarra turanis jedhameera. Itti aanaan hoogganaa poolisii Iswaat Alii Gandapuur ambaasaadaroonni biyyoota alaa hundi nagaadha kanneen haleellichaa geggeessan konkolaataa poolisii haleelanis jedhaniiru. Ambaasaadara Itoophiyaa, Indooneeziyaa, Kazaakistaan, Bosniyaa fi Herzegovaaniyaa, Zimbaabuwee, Raashiyaa, Iraanii fi kaanis akka keessatti argaman miidiyaaleen gabaasaniiru. Poolisiin nageenya ambaasaadarotaaf haala mijeessuun hatattamaan gara magaalaa Islaamabaadittis geeffamaniiru. Ambaasaadaroonni kunneen pireezidaantiin Paakistaan Asiif Alii Zardarii shororkeessitoonni biyya keenyaaf qofaa osoo hin taane dhala namaa hundaaf diinadhas jedhan. Haleellaa kana duuba qaamni jiru hanga ammaatti anadha jedhee as hin baane. Poolisoonni Paakistaan daandii cufuun naannichatti uggura sochii labseera. Qaama haleellaa kana raawwates adeemsaa jiraachuu himeera. Humni farra shororkeessitoota Paakistaan sulula Iswaatii keessaa bal'inaan to'annoo geggeessu. Naannichi iddoo buufata hidhattoota IS ture waan ta'eef bara 2012 hidhattoonni IS mirga namummaaf falmuun badhaasa Noobeelii nagaa kan mo'atte Malaalaa Yuusufzaayii rasaasaan dha'anii turuun isaanii ni yaadatama. Odeessa keenya xumuraatiin Somaaliyaatti abiddi qabate hiriirri mormii mootummaa biyyattii irratti adeemsifameera. Diinni Itoophiyaa Gibxiin ammoo karaa Eertiriyaa, Somaaliyaa fi Jibuutii Itoophiyaa marsuudhaan dhiibbaa uumuu kan yaaddee ammas biyya ollaa keenya tokko qabattee jirti. Soomaaliyaan kaleessa hiriira mormiitiin waadamaa oolte. Hangaa'onni Soomaaliyaa Muqaadishoo jiraatan yaaddoodhaan garaan isaanii bakka lamatti hirameera. Gariin Itoophiyaa wajjin xiiqii jalqaban dhaabanii Itoophiyaan akka waliigaltee Somaalilaand wajjin qabdu akka haqxuu kadhachuudha yoo kana ta'e hiriirri mormii uummataa biyyattiis nurraa dhaabbata jedhaa jiru. Garaan isaanii inni lammaffaan ammoo diina Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan Itoophiyaa miidhuudha. Inni kun garuu uummata isaan bulchaa jiraniyyuu isaan irratti kaaseera. Haala kanaan itti fufnaan Soomaaliyaan bakka jaatti hiramuu isheetii yookaan diigamuu isheeti. Hiriira mormii waraana Gibxii fi faallaa Itoophiyaa deemuu mormu kanaa kan baan Uummanni Soomaaliyaa hangaa'onni isaanii yaada kanaan itti fufu taanaan hundi keenyayyuu biyya of dandeenye taana jechuudhaan bulchiinsi Soomaaliyaa jaanuu beeksisaniiru. Gama Gibxiin ammoo Gibxiin amma immoo biyya ollaa Itoophiyaa taate Sudaan kibbaa kan Itoophiyaan akka isheen biyya taate of dandeessuuf bara Mallas Zeenaawwii ishee gargaarteen dhufteetti. Sudaan kibbaa oolmaa Itoophiyaa nyaachuudhaan diina Itoophiyaa waraana Gibxii ofitti simachuuf akka jirtu himame. Gibxiin akka ibsitetti waraanni ishee Sudaan kibbaa fi Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti imaluudhaan maqaa nagaa eegsisaa jedhuun naannichaa akka eeguuf akka ergituu buufata waraanaa dhaabbataas akka ijaarrattu ibsiteetti. Kanarraa kan ka'e kanaan dura hangaa'ota ofirraa ajjeesaa kan turanii fi waraanaan jeeqamaa kan turan bulchiinsi Itoophiyaa naannoo Gambeellaa fi Benishaangulitti yaaddoon nageenyaa uumamuu danda'as jedhamaara.
Ministeerri dhimma alaa Gibxii ibsa kana yeroo kennan Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antonio Blinken Gibxi Kaayiroo wayita jiranittis jedhameera. Ameerikaan torban dura waraana Gibxii jajjabeessuuf bajeta waggaa tokkoof kan oolu doolaara miiliyoona 1.6 erguufiin ni yaadatama. Kun ammoo yeroo itti Itoophiyaa fi Soomaaliyaan wal gaarreeffataa jiranitti yeroo Gibxiin Itoophiyaa marsaa jirtutti kun ammoo Ameerikaanis harka lafa jalaatiin diinota Itoophiyaa cinaa dhaabbachuu ishee agarsiisa. Amma hojiin ishee kanaan dura akka itti fufuuf Gibxiin tattaafataa jirtis jedhameera. Gama biraatiin ammoo manni kitaabaa Gibxootaa magaalaa guddittii Somaalilaand Hargeysaatti ijaaramee jiru shiraa hojjechaa jiraachuu isaatiin saa 24 keessatti cufee akka biyyaa ba'u Somaalilaand Ijiptiin beeksifteetti. Gibxis lammiileen ishee Somaalilaand jiran biyya gadhiisanii akka ba'an kaan ammoo garasitti akka hin imallee akeekkachiisaniiru. Waaqayyo gaanfa Afrikaatiif nagaan ufaa buusu. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee, angafni nagaa inni fannootti ba'ee. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee, angafni nagaa inni fannootti ba'ee. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee, angafni nagaa inni fannootti ba'ee. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee, angafni nagaa inni fannootti ba'ee. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Du'aa keenya du'e ofii fudhatee gatii cubbuu keenya hundumaa fiite qomoo ormaa turre ni nuu filate lammiilee waaqarra nu dabalate. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa isa fannoo baate hundii beekaraa. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa isa Olaadifamaati Yesuus olaadifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Olaadifamaati Yesuus olaadifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree du'a baadisaarraa ofiif nu fuuree. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree du'a baadisaarraa ofiif nu fuuree. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee, angafni nagaa inni fannootti ba'ee. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Waggaa cubbuu keenya nurraa tarsaasee ifa bara baraa keessa nu jiraachisee. Angafni nagaa inni angafni nagaa inni fannootti ba'ee. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Harki sidaachee hin qabne hin dandeenye dhufuun fayyina keenya galma hin geenye. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee, angafni nagaa inni fannootti ba'ee. Du'ee yoomachi nafee du'aa ka'ee. Amma du'i geessu nuti
cubbuufi adaba sarraa Yesuusin qabanne tollaa'e biniife dukkanni keenya bitaamne garboomu keenya cubbuufi adaba sarraa Yesuusin qabanne tollaa'e Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.